if jiraachisuufi malee ummata biraa ajjeesuufi miti. If guddisuufi malee ummata biraa xiqqeessuufi miti. Namni nu xiqqeessu ifuma xiqqeessi malee waa haasinni hin abadan hin bakkan ga'u yaa namni haasida namni jedhamu namni biralleen akka nun hassanne nuti hamtu un deemnu gaariif deemna xiqqaa guddaa obboleeyyan keenya afaan keenyan dubbatuu fi haanillee akka bakka gaanii guddatanii waliin jiraannu barbaada gaa ummanni keenya kan amma dhaabbatee jiru kuni gaa waan waajiba nama hundaati. Kanaafan akkan je'e waa hedduun dalage silaa waan Oromoodhaaf tolu hedduun dalage walaloota akka keessatti akkan je'e Oromiyaa biyyatoo Oromoo yaa haadhatoo si jettee lubbuun tantoo haaduutuu yaa biyyatoo Oromiyaadha jennee kaane barii yaa Oromoo sosso'ii bilisummaadha ka'ii bittiteetii ol je'ii meexilaataa gajje'ii Oromiyaadha jennee duunaa barii waan dheertuudha isiin kun waan